Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan hunduma keessanitti isiniif haa ta'u. Waaqayyoo nu gargaaree torban darbe keessatti nagaatti nu eegee har'aan nu ga'eera. Maqaan isaa ulfinaan ol haa jedhu. Waaqeffannaa keenya isa yeroo hundumaa roobii sa'aatii 2:10 kaasnee walii hojii waaqeffannu kunoo jalqabnee jirra. Peejiin kun peejii lubaa gaaddisaa xilaa'uunidha. Namoonni galtanii akkasiin hordoftaniif afeerraa isiniif goona. Akkuma amala keenyaarras faarfannaa qabannee dhiyaanneerra. Har'a faarfannaa nuuf fidee kan dhufu yeroo hundumaa nama wajjin kan jiru, nama wajjin kan dhama'u mucaa koo lammaffaa qomoo gaaddisaati. Mee har'a immoo faarfannaa ergaa qabu kana walii wajjiniin erga dhageenye booddee waan Waaqayyo irra nutti dubbatu, waan Waaqayyo irra nu barsiisu, waan Waaqayyo irra nuun jedhu immoo qalbifannaadhaan walii wajjin hin dhageenya. Namooti galaa jirtan Waaqayyo guddaa isin haa eebbisu. Viidiyoo kana sheer waliif godhaa, koomentii godhaa, laayik godhaa. YouTube keenya subscribe godhaa. Waaqayyoon faarfannaa kanaan waaqeffanna waan Waaqayyo jedhu dhageenya. Eebbifama namoonni galaa jirtanii faarfannaa kanaan Waaqayyoon waaqeffanna. Yaadame galmeen waaqarraa warri biyya lafaa yoo qabu toora har'aa horii galmeen waaqarraa isaan hin beeku ni jiraatu akka horii nu gargaare waaqessuun maaliif akka ta'e addaan baasii barii eenyufaatu qaba ofirraa mallattoo hoolichaa garaan oliin ga'u waaqessuun hundumtuun didichaa. Mee adda baafannaa dhaabadhaa maaliif akka fiigu buddeen barbaachamoo jireenyaa yaaliin nuti goonu waa biyya lafaa yoo ta'e ayyaa jijjiirannu. Nu gargaare Waaqayyo waa'ee biyya lafaa duwwaa si'inna taana. Kan tajaajiltoota mana Waaqayyoo keessa guutee garaan ho'a hin qabne Waaqayyo nu gargaara. Ilaalchiin godhamu namni hin madaalamne irra keessa mul'ata maal goona dhaadannee nu gargaari gooftaa. Eenyufaatu qaba ofirraa mallattoo hoolichaa garaan oliin ga'u waaqessuuf hundumtuun didichaa. Mee adda baafannaa dhaabadhaa maaliif akka fiigu buddeen barbaachamoo jireenyaa yaaliin nuti goonu waa biyya lafaa yoo ta'e qalbii diddiirannu.
gargaaree Waaqayyo. Hundumtuu dirichaa. Waaqayyo obboleessa keenya Eliyaas Bantii haa eebbisu. Har'a immoo faarfannaa of ilaalu qabannee dhufnee anis isinis akka of ilaaltan barbaada. Sagalee Waaqayyoo kana dubbiseen faarfannaa kana irratti mee Waaqayyoon kadhannaa. Akkas jedha faarfannaa Daawitidha. Akkas jedhee kadhata faar Daawit. Wanta ituun beekin irraa kaate eenyutu hubachuu danda'a ree jedha. Wanta ituun beekin irraa kaate eenyutu hubachuu danda'a ree? Balleessaa koo sana daraa dhokate anatti hin ilaaliin jedha. Waan of gadhiisuudhaan hojjetan irraa garbicha kee eegi. Waan of gadi dhiisuudhaan hojjetan irraa garbicha kee eegi. Wanti kun anarratti hin mo'in yoos irrini anarratti hin argamu xurii cubbuu guddaarraas nan ola. Yaa Waaqayyo gooftaa furii koo, wantan si duratti afaan kootiin dubbadhu garaa kootti yaadu fudhatamaa haa ta'edha. Dhumarratti akka jedhe yaa Waaqayyo gooftaa furii koo, wantan si duratti afaan kootiin dubbadhu yaafee qaalና የልቤ ሐሳብ በፊት ያማረ ይሁን። wantan afaan kootiin dubbadhu garaa koottis yaadu fuula keetti fudhatamaa naaf haa ta'u jedha. Yaa Waaqayyo Abbaa, yaa Waaqayyo Ilmaa, yaa Waaqayyo Hafuura Qulqulluu, yeroo kana obboloota koof ofii koof sin kadhadha. Wanta ituun beekin irraa kaanne, wanta of gadhiisuudhaan yaa Waaqayyo hojjenne hundumaaf araaran si kadhadha. Karaa peejii kanaa, karaa YouTube kanaa, viidiyoon kun namoota si bira ga'ee yeroo kana qalbii diddiirrachaa jiraniif sin kadhadha. Waaqarraa araarri nuuf haa ta'u. Guyyaa kana namoonni wajjin ta'i. Amma sagalee kee nutti dubbadhu, nuuf waaqeffami, nu hubachiisi, yaada kee nuuf mul'isi. Maqaa Yesuusiin ameen. Mata dureenuun irratti sagalee Waaqayyoo walii wajjin hirmaachaa jirru daandii milkaa'uu, dhoksaa milkaa'uu, karaa milkaa'ummaa, namaaf milkaa'uu, wal namaaf qixaachuu, toora namaaf qabachuu, naqa namaaf galuu isa jedhu walii wajjin ilaalaa jirra. torban sadaffaadhaa fi dhoksaa milkaa'uun, daandiin milkaa'uun የስኬት ምስጢር inni jennu inni jalqabaaf inni tokkoffaan waan tokko jennee ture dheengadda Waaqayyoo nama wajjin ta'uu keessa jira. Waaqayyoo nama wajjin taanaan, Waaqayyoo nama wajjin jiraannaan namni hin milkaa'a isa jedhu barachaa ture. Firoota koo Waaqayyoo namni fedha qabaannaan, namni hawwii qabaannaan, namni barbaacha qabaannaan, nuyi garaa keenya isaaf laannaan Waaqayyoo nu wajjiniin hin ta'a. Karaa Waaqayyoo rakkinni hin jiru.
karaa waaqayyoo shakkiin hin jiru. Yeroo baay'ee rakkinni kan inni jiraatu karaa kooti, karaa keeti, karaa keenya. Waaqayyoo akka namni isaa wajjin ta'u barbaannaan wajjin hin ta'a waaqayyoo. Asirratti nama tokko fudhannee ilaalaa turre Yoosef saafela waggaa 17. Waaqayyo garuu wajjin hin ture. Waaqayyoon umuriin isa daangessu. Waaqayyoon beekumsiif wallaalummaan dadhabuuf jabaachuun argachuuf dhabuun isa daangessu. Waaqayyo garaa namaa barbaada waan ta'eef waaqayyo nama wajjin hin ta'a jenne. Arrayyuu nan jedha lafa jirtutti, bakka jirtutti, biyya jirtutti maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin waaqayyoon nama milkeessu, inni fiixaan nama baasu, inni galma nama geessisu, inni xumura nama bareechu, inni hojii nama miidhagsu si wajjin haa ta'u obboleessa ko. Waaqayyo si wajjin taanaan milkaa'aa taata, fiixaan ba'a taata, galma ga'aa taata waan ta'eef. Waaqayyo si na eebbisu. Namoonni baay'een galtanii hirmaachaa jirtu. Ulfaadhaa. Na eebbisaa jirtu. Fayyaa ta'a. Video kana share godhaa. Hiriyoota keessan bira akka ga'u godhaa. YouTube keenya irras hin keenya akka isaan subscribe godhan godhaa. Lammaffaa har'a waaqayyo wanta inni na barsiise isinitti meeraa roobii waaqayyo dura tureen kadhadheen dhufa isiniin jedheera. Dhoksaan milkaa'uu inni lammaffaan kan inni keessa jiru. Inni tokkoffaan waaqayyo nama wajjin ta'uudhaa jenna. Inni lammaffaan dhoksaan milkaa'uu kan inni keessa jiru nus waaqayyo wajjin ta'u. Ilaa kana qabadhaa. Waaqayyo nu wajjin ta'u atis anis nus waaqayyo wajjin ta'u. Karaa hundumaan milkaa'uuf waaqayyo nu wajjin ta'uun tokkoffaadha. Isa jalqabaati kun, isa angafa kun, isa mataa ta'edha kun. Karaa hundumaan milkaa'uuf waaqayyo nu faana ta'uun, waaqayyo nu wajjin ta'uun isa jalqabaati. Inni lammaffaan nus waaqayyo wajjin ta'utu nurra jira. Obboleessa ko, obboleettii ko, haadhoo ko, namootaan yeroo kana isin tajaajilaa jiru ana dabalatee nus waaqayyo wajjin ta'uun dirqama. Maaliifan milkaa'uu dide? Maaliifan fiixaan ba'umsa dhabe? Maaliifan galma ga'uu dide? Maaliif wantan yaade walnaaf qixxaachuu dide? Isa jedhu mee dhaabadhu yaade. Tarii waaqayyo wajjin hin jirtuu laa? Waaqayyo wajjin hin jiruu laata? Anatu adeemmii koo waaqayyo wajjin hin godhatiin jiraa laata? Nus waaqayyo wajjin ta'uun murteessaadha. Na dhaga'a qajeelummaadhaan sammuu qullaadhaan waaqayyo wajjin ta'uun murteessaadha. Wanti kun lamaan wal duukaa adeemu gargar ba'uu hin danda'an. Isa akkas jedhamudha. Yaadni saantim ulat gazataa akka ambassaaf zawudiiti. Saantimii tokko ambassaan saaf zawudiin isaa gargar hin ba'u. Waaqayyo nama wajjin ta'uun namnis waaqayyo wajjin ta'uun wanta gargar hin baanedha. Waaqayyo nama wajjin ta'uun namnis waaqayyo wajjin ta'uun kun wal keessa jira. Waaqayyo nama wajjin taanaan namnis waaqayyo wajjin taanaan namni milkaa'a. Kun wal keessa jira. Waaqayyo nama wajjin ta'uun namnis nus waaqayyo wajjin ta'uun. Ilaa boloo tokko. Jala mureen isinitti hima. Wangeelli nutti hima. Waaqayyo akkuma nama wajjin ta'uu beeku nama dhiisus beeka. Mee dhaga'ame isa kana sarra. Akkuma nama wajjin jiraachuu beeku. Akkuma nama wajjin ta'uu beeku. Akkuma nama faana ta'uu beeku. Waaqayyo nama dhiisus beeka. Waaqayyo namni isaa wajjin hin ta'u taanaan nama sin dhiisa. Wangeela kun macaafa qulqulluudha kun sagalee waaqayyoodha kun yaada koon himaa jira miti. Yaada koon isinitti dubbachaa jira miti. Sagalee waaqayyo naaf laateen isinii wajjin hirmaachaa jira. Namni isaa wajjin hin ta'u taanaan waaqayyo nama dhiisa. Waaqayyo nama wajjin hin ta'u taanaan namni hin milkaa'u. Waaqayyo nama faana hin ta'u taanaan namni hin milkaa'u. Fiixaan hin ba'u, galma hin ga'u, jooraa ta'a. Namni isaa wajjin hin ta'u taanaan immoo waaqayyo nama dhiisa. Waaqayyo nama wajjin hin ta'u taanaan waaqayyo nama dhiisa. Eeyyee sagalee waaqayyo dubbifan. Eeyyee waaqayyo nama dhiisus beeka. Nan dhiisu waaqayyo jenna yeroo tokko wangeela wajjin gargar kun faallaadha kun nama dhiisa waaqayyo. Akkas jedha macaafa seenaa baraa lammaffaa boqonnaa 15 lakkoofsa 1 kaasee ulfaataadha dubbii waaqayyo kun anis nan dubbisa isinis dubbifadhaa.
ergasi afuurri waaqayyo Azaariyaan ilma Obeedii finnufe Odeedii finnufe Azaariyaan yemmus gara Aasaa mootichaa dhaqee mootii bira dhaqee yaa Aasaa isinis yaa namoota Yihuudaa yaa namoota Beniyaam hundumti keessan waan waaqayyo jedhutti hima yaa namoota Beniyaam isin yoo na duukaa buutanii jiraattan ani isin wajjinan jiraadha yoo isin bana barbaaddattan ani isiniif hin argama yoo isin na dhiiftan garuu ani isin hin dhiisa lawaan waaqayyo jedhe mootiidhaan akkas jedha mootiitti isin dubbata waaqayyo sabatti isin dubbata waaqayyo ummatatti isin dubbata waaqayyo eenyuun iyyuu sodaatu akkas jedhe namni kun hafuura waaqayyoon guutame yaa Aasaa isinis yaa namoota Yihuudaa yaa namoota Beniyaam hundumti keessan mee dhagaa dubbii waaqayyo dhagaa mootii jalqabaati warra Yihuudaa namoota Beniyaam dubbii waaqayyo sagalee waaqayyo ergaa waaqayyo dhagaa yoo isin waaqayyo duukaa buutanii jiraattan inni isin wajjin jiraata yoo isin isa duukaa buutanii jiraattan isin wajjin jiraata yoo isin isa barbaaddan inni moo isin argama yoo isin isa dhiiftan garuu inni isin dhiisa boleettii ko obboleessa ko firoota ko saba gooftaa tajaajiltoonnis meena dhagaa waaqayyo namni isa wajjin taanaan nama wajjin ta'a yoo namni isa dhiise waaqayyo nama dhiisa eenyuun hunni isa waaqayyo na of galchaa waaqayyo nama jaallata malee nama hin gabbaru waaqayyo nu jaallata malee waaqayyo nu hin gabbaru bartootaan akkas jedhe gooftaa Yesuus foon koo kan nyaatu dhiiga koo kan dhugu jireenya bara baraa argata kana achi eenyuun argachuu hin danda'u taanaan attamitti foon namaa nyaanna dhiiga namaa dhugna baay'oonni gara booddee isaanii deebi'an akkas jedhe warra afan 11tti Phexros faatti galagalee isinis deemuu barbaaddu waaqayyo nama hin gabbaru isinis deemuu barbaaddu Phexros akkas jedhe eessa dhanna yaa gooftaa dubbii waa'ee jireenya bara baraa nama barsiisu ositu qaba irran deebi'a laphee koo irratti afaan koo irratti jabaate waaqayyo na jaallata malee waaqayyo si jaallata malee waaqayyo nu jaallata malee waaqayyo nu gabbaru nama dhiisa waaqayyo yoo isin na dhiiftan jedhe waaqayyo anis isin hin dhiisa yaa mootii dhaga'i yaa amana dhaga'i yaa tajaajila dhaga'i yaa tajaajiltoota dhagaa yaa amantoota dhagaa eenyuun iyyuu ta'a dhagaa yoo isin dhiiftan waaqayyo isin dhiisu beeka nama dhiisu beeka waaqayyo nama dhiifnaan immoo namni milkaa'u akkas jedha gadi si kennan dubbisa namoonni Israa'el bara baay'ee waaqayyo isa dhugaa malee jiraatan baras lubi seera isaan barsiisu hin qabani seera waaqayyo isin beekan turani isaan rakkatanii gara waaqayyo gooftaa isa kan Israa'elitti deebi'anii yommuu isa barbaadatan inni immoo isaaniif argame bara dheeraadhaaf namoonni Israa'el waaqayyo malee jiraataniiru waaqayyo malee adeemaniiru yommuu waaqayyo malee adeeman yommuu waaqayyo malee jiraatan immoo yommuu waaqayyo malee tarkaanfatan immoo hin miidhaman hin rakkatan yommuu sana lubi seera isaan barsiisu hin turre gadhiisitti jiraatu akka barbaadan jiraatu waaqayyo nama dhiisus beeka akka nama wajjin ta'uu beeku akka nama wajjin jiraachuu beeku yommuu rakkatan immoo gara waaqayyootti deebi'an waaqayyos isaanitti deebi'e an deebinaan ati deebinaan nuyi deebinaan waaqayyo hin deebi'a waaqayyo nama dhiisaa eeyyee wangeela kun macaafa seenaa baraa boqonnaa 24 isa lammaffaa lakkoobsa 20 nan dubbisa yommuu Zakkaariyaas ilmi Yoodaa lubicha hafuura waaqayyoon geggeeffamee iddoo ol ka'aa saba dura dhaabatee waaqayyo isin maaliif abboommii koo irra daddarbitu isin waan irra daddarbitaniif hin jabaattanii isin waaqayyo waan dhiiftaniif inni immoo isin dhiiseeraa jedhe maaliif abboommii koo maaliif seera koo irra daddarbitu isin waaqayyoon waan dhiiftaniif waaqayyo isin dhiiseera sin dhiisiin waaqayyo nan dhiisiin waaqayyo nun dhiisiin waaqayyo garuu
hawwa fedha duwwaa barbaacha duwwaa miti isan isin eebbisu qofa miti jaran ati waaqayyoon hin dhiifta taanaan si dhiisa na dhiisa nu dhiisa kuni macaafa qulqulluudha wanti waaqayyo gochuu dadhabe tokko maani beektu waaqayyo fi isaa dhiisuu hin danda'u addunyaa kanarra macaafa kakuu haaraa keessa isinin dubbisa bara kana moo wanta ittiin namoonni ol goyyomsan tokko isa kana kakuu haaraadha kakuu moofaadha nuyi garuu guutummaa macaafa qulqulluutti amanna guutummaa macaafa qulqulluutti amanna kakuu moofaaf kakuu haaraan ol keessa jira kakuu haaraan kakuu moofaa keessattis akkas jira Ximootiyoos isa lammaffaa boqonnaa 2 lakkoofsa 11 kaasee nan dubbisa dubbii waaqayyoo dubbichi amanamaadha innis Kiristoos wajjin duuneerra yoo ta'e isa wajjin hin jiraanna obsaan yoo dandeenye isa wajjin hin moona ilaa yoo nu isa ganne inni nu ganuuf jira yoo nu isa ganne inni nu ganuuf jira yoo nu amanamoo ta'uu dadhabne inni ofii isaa garuu waan hin dandeenyeef inni akkuma amanamaa ta'etti hin hafa yoo nu isa ganne nu gana waaqayyo yoo nu isa dhiifne nu dhiisa waaqayyo yoo nu irraa deebine nu irraa deebi'a waaqayyo namni immoo waaqayyo isa dhiifnaan waaqayyo isa irraa deebinaan waaqayyo isa gannaan hin milkaa'u kanaaf of gaafan obboloota ko waaqayyo wajjin jirra jirtaati waaqayyo wajjin jiraan waaqayyo wajjin jirraanu waaqayyo wajjin waaqayyo na wajjin jirta akkuma jennu akkuma waaqayyo na wajjin ta'e na faana ta'e na duukaa ta'e jennee kadhannu mee dhaabannee gaafannu akkuma faarfataan Eliyaas amma faarfate maaliif akka deemnu maaliif akka fiinu maaliif akka dhamaan maaliif akka dadhabnu buddeen barbaachamoo jireenya duwwaa fakkate eenyuufaatu qaba mallattoo olichaa karaan waliin gawaaqessuuf hundurtuu hundidichaa mee adda baafannaa dhaabadhaa maaliif akka fiinnu buddeen barbaachamoo jireenya yaalii nuti goonu waaqayyoon barbaachaaf fiinnamoo waaqayyo wajjin ta'uudhaaf fiinnamoo maaliif fiinna boloota jira waaqayyo si wajjin of gaafadhu jira waaqayyo na wajjin of gaafadhu namni waaqayyo wajjiniin hin ta'u taanaan hin milkaa'u waaqayyo nama dhiisaa eeyyee jaran nama dhiisuu beeka waaqayyo nama dhiisuu beeka sin dhiisin waaqayyo si dhiifnaan immoo hin milkooftu waaqayyo fuula isaa sirraa deebisnaan immoo hin milkaa'u waaqayyo nu wajjin ta'e si wajjin akka taanuuf ayyaana nu baay'isi nu gargaari gooftaa akkas jedha sagalee kana sila seeroon dubbise waa'ee Saamsoon hin beektu Saamsoon goota akkamii akka ture nama akkamii akka ture nama meeqa ofirraa dachaasaa akka ture goota wangeelaa akka inni ture beektu gaaf tokko garuu akkas ta'e yeroo sanatti Daliilaan yaa Saamsoon Filisxeem sitti dhufan jette inni garuu irribaa dammaqee waaqayyo akka isarraa galagaleetu hin beekin akkuma koo kanaan duraa ofirraan darbadhee ba'a jedhee yaade hin barre Saamsoon akka waaqayyo sarraa galagale akka waaqayyo sarraa deebi'e akka waaqayyo isa dhiise akkuma koo kanaan duraati jedhee yemmuu taalee ka'u hin jiru humni keenya waaqayyoodha aangoon keenya waaqayyoodha jabinni keenya waaqayyoodha dandeettiin keenya waaqayyoodha waan hundumaan keenya waaqayyoodha waaqayyo malee waan tokko gochuu hin dandeenyu nama dhiisa waaqayyo Saamsoon faayyuu dhiiseera ran deebi'amee warra macaafa kana dubbisuu barbaadan macaafa Abboota Firdii boqonnaa 16 hin qallada Saamsoon Daliilaa wajjin qallada Daliilaa wajjin taphata qoosan taane qoosa humni koo achi jiraayidha as jiraayidha gudeeda ishee irra ta'a wajjin hin qallada hin taphatiin cubbuu wajjin si galaafata hin qoosin cubbuu wajjin tajaajilan qoosin amanan qoosin amantin qoosin boleessaan qoosin boleettiin qoosin hojjettoota waaqayyoon qoosina nama galaafata cubbuun karaarra nama kaachisa cubbuun waaqayyo irraa adda nama baasa cubbuun
waaqayyo jinolitti nama buusa cubbuun guddaa salphisa cubbuun guddaa salphisa hin salphate akkas jedhela yeroo sanatti Daliilaan Simsoon Filisxeemonni sitti dhufan jette inni garuu irribaa dammaqee waaqayyo akka sarraa galagaleetu hin beekin namni yemmuu waaqayyo isarraa galagalu milkaa'ummaan argatu waaqayyo nama dhiisaa eeyyee macaafa qulqulluudha kanas beektu macaafa Saamu'eel isa duraa boqonnaa 16 lakkoofsa 1 gubbaarraa isiniifan dubbisa yoom milkoofna waaqayyo yemmuu nu wajjin ta'u nus yemmuu waaqayyo wajjiniin taanu hin milkoofna waaqayyo na wajjin jirtaa ani si wajjin hin jiraa jedhi of gaafadhu akkas jedha macaafa Saamu'eel isa duraa boqonnaa 16 lakkoofsa 1 waaqayyo yemmuu Saamu'eeliin egaa Saa'ol irratti moo Saa'ol Israa'el irratti mootii akka hin taaneef ergan tuffadhe atamma yoomitti isaaf boossaa ani ilma isee keessaa nama tokko argadheeraa jedhe nan tuffadhe hin boo'iniif tuffadheeraan dhiiseeraan isarraa deebi'eeraan lakkoofsi 14 akkas jedha nagadde garaa koo dubbii kana roon dubbisu ammayyuu garaa gaddaan imimmaaniin guutan isinii dubbisaa jira jiran amma immoo afuurri waaqayyoo Saa'ol irraan fagaate afuurri hamaan waaqayyoo erga eessa moo inni dhiphisa ture rafagaat bolota tokko dhoksaan milkaa'uu maal keessa jira dhoksaan milkaa'uu waaqayyo nama wajjin ta'u keessa jira inni lammaffaan nus waaqayyo wajjin ta'u waaqayyo wajjin jiraachuu keessa jira waa'ee Yoosef torbeen itti dhufa amma waa tokko akka goonuun barbaada kanaaf waaqayyo nu wajjin hin taanu taanaan hin milkoofnu kottaa jireenya keenya ilaallameerra gara waaqayyootti deebina kottaa jireenya keenya ilaalla anjiraayii jedhime anamma si argaan jiru ati na argaan jirtu nu wal argaan jiru karaa teknooloojiitu dubbii waaqayyoo litti dubbachaa jirra waaqayyo garuu hunduma keenyan arga hawa keenya beeka fedhii keenya beeka barbaacha keenya beeka mootifii keenya beeka garaa namaa sagidi baqoo qoree ilaalaa kanaaf kottaa mi'arra dhaabannee of gaafanna anjiraayii waaqayyoo wajjin jedhime keessumaa bara kana keessa kadhataa namni waaqayyo Daawit kadhate silaan irra deebi'een kanarra dhaabannee akka qalbii diddiirannu barbaade akkas jedhee kadhata wanta utuun beekin irraa kaate eenyu tubachuu danda'are tun beekin ituutti yaadin wanta irraa kaate eenyu tubachuu danda'a yeroo tokko ituun beekin ituutti yaadin akka Phaawulos jedhu waanan gochuun barbaanne ituun godhuun of argaa jedhee tamaariffaan akkas jedha ከዚህ ሟች ስጋ ማን ነው የሚለየን ዋናን ጎቹን በርባን ዋናን ወጀቹን በርባን ዋናን ራወቹን በርባን እቱን ጎዱ ነው ፈርቅ ኢንያ ከነቲ ከነመ ባሱ ደንደው ዋቀዮ ዱዋ ከደጋ እቱን ቤኪን ዋን ራካተ እኙቱ በቹ ደንዳ አይዴቱ በሌሳኮ ኢሰነዱራ ዶከተ ከና አነቲን ይላሊ ስቲን ይላሊ ዋቀይ ነቲን ይላሊ ዋቀይ በሌሳኬ ኢሰሲጀራ ዶከተ alaani luba akka lubaatti sineeka balleessaa kee isa si jalaa dhokate waaqayyo sitti lakkaa'i hiikami maqaa Yesuusiin furami maqaa Yesuusiin araarri siifa ta'u maqaa Yesuusiin balleessaa kee isa si jalaa dhokate yaa waaqayyo balleessaa keenya isa nu jalaa dhokate isa nu ofirratti hin beekne isa nu ofirratti hin dammaqne tarii gaariidha jenne isa nu higoon fuula keetti balleessaa isa ta'e illee nu dhiisi jedhe akkas jedha waan namni goof gadhiisuudhaan hojjeturraa garbicha kee eegi hedhagaa waan namni yeroo tokko of gadhiifneema waan hin taane kun beekama gara jabinaan ija jabinaan mata jabinaan boqo jabinaan waaqayyoon garaa baruudhaan tajaajiltoota na dhagaa isinittis nan dubbadha dubbii waaqayyo eenyuuf iyyulloo
ayyaana waaqayyo jala dhokannee dibata waaqayyo nu dibe jala dhokannee kennaa waaqayyo nuuf laate jala dhokannee tajaajila waaqayyo nu raawwatu jala dhokannee waan namni of gadhiisuudhaan hojjetu irraa deebi'uu qabna. Deebii hin salphatta hin qaanofta si saaxila nama saaxilaa waaqayyo wanta namni of gadhiisuudhaan hojjetu irraa garbicha kee of gadhiisu ituma beekanii ituma hubatanii ituma namaa galu ituma sammuun nama kasasu ituma garaan nama ceepha'u wanti kun narratti moo'in ameen sirratti moo'in narratti moo'in nurratti moo'in warri feetan warri barbaadan warri hammitan warri kadhata kooti kun jettan wanta namni of gadhiisuudhaan hojjetu sirratti moo'in laabbee waan laphee korratti jabaachaa jira. nama beekamaa haa ta'u tajaajila beekamaa haa ta'u feemesii haa ta'u intarnaashinaali haa ta'u waan barbaade iyyuu haa qabaatu namoota akkasii fakkeenyan godhatina. waan lafarraa eebbifamuu danda'u waan baay'ee qabaachuu danda'u irraafa fakkaachuu danda'u jalloonni egeree isaaniitu gaarii miti galgala isaaniitu umura isaaniitu gaarii miti. warra akkasii fakkeenyan godhatin waan namni of gadhiisuudhaan hojjetu maal ta'an isaan hin jedhin maal ta'an isaan kunoo kana qabu sana qabu kana qabu hin jedhin si wayya isa waaqayyo wajjin deemee gatii baasaa jiru. jiree akkas jedhata yaa waaqayyo gooftaa furii koo wantan si duratti afaan koon dubbadhu garaa kootti si yaadu fudhatama anaaf haa ta'u. yaa feeqaal የልቤ ሐሳብ በፊት ያማረ ይሁን እረደደቢያን መስገረ ኮዱፋ ኦቦሎታ ፖሎቶታ ታሪ ተጃጅልቶቱማን ከሚደምተን ጅራቹ ደንዴሱ ተጃጅልቶቱማን ከራራ ከንካተን ጅራቹ ደንዴሱ ተጃጅልቶቱማን መነዋቀዮ ከንጅቢተን ጅራቹ ደንዴሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ሮሜ ዕብሮተ ኬሳ ከዘዳ ጋራ አንገፋ አመንቲ ኬሰኒ ሰቴ ጋራ ክርስቶስ ኢየሱስ ኢላላ ጀደ አመንቲ ኬሰን ጀልቀቤ ኢሳፊ ጣምባሱ ተጃጅላ ፈከኘን ጎደቲና ጀራን አንገፋ አመንቲ ኬሰኒ ሰቴ ጋራ ክርስቶስ ኢላላ ወሪ ተጃጅላ ሚደምተን ተጃጅልቶታ ሚደምተን ዴቢያ ኢሳኑ ከነጎዱ ኢሳኑ ከነራወቱ ዲማ አመንቲ ዲማ ዱንፋቲ ክርስትናን ዲማ ዱንፋቲ ክርስትናን ዲማ ዱንፋቲ fuula abbaa firdii san irratti barcuma firdii dura ani ijoollee koof hin dhaabadhu sidii gala haadha manaa koof hin dhaabadhu ijoolleen baay'ee jaalladhuuf hin dhaabadhu ani ofiima koofan barcuma abbaa firdii duratti dhiyaadha atis akkuma kana ክርስትናን dhuunfaadha nama ilaaltanii kan miidhamtan tajaajiltoota ilaalantanii kan miidhamtan tajaajiltootaan kan cabdan tajaajiltootaan kan wallaalchifamtan kan dargoggorfamtan karaarraa kan kaattan ergaa isinitti himaa mul'ata isinitti himaa isinitti raajaa dhuguma waaqayyo karaa isaanii darbee isin gargaaree garuu isaaniin kan miidhamtan mana waaqayyo irraa kan fagaattan deebiyaa kennaan ayyaanaaf iji afuuraa gargari. waaqayyo namatti dhimma ba'uu danda'a eeyye namatti fayyadamuu danda'a eeyye namatti gargaaramuu danda'a eeyye iji afuuraa garuu kan biraadha. kennaan ayyaana amma bara kana wanti nuti rakkanne isa kana gargar baasuu dadhabne maal waaqayyotti dhimma ba'a waaqayyotti fayyadama waaqayyotti gargaarama inni kennaa ayyaanaati. jireenyi garuu kan biraadha. yesuus yoo akkas jedheera guyyaa gara dhumaatti yaa warra hamaa hojjettanii ija koo duraa badaa isinii nan jedhaa jedhe seexana baafneerra dinqee hojjenneerra jedhu isaaniin ilaaltee miidhamiini hin gufatiini karaarraan kaatiini jireenya kee of ilaali galgala kana isin biraa ganama kan kee waaqayyo akkati of ilaaltu barbaada. dhoksaan milkaa'u daandiin milkaa'u karaan milkaa'ummaa inni tokkoffaan waaqayyo nama wajjin ta'u inni lammaffaan namnis waaqayyo wajjin ta'u. arra kan of gaafanna torbees ittiin fufa waa'ee Yoosefin ittiin fufa waaqayyo wajjin jiraa'an anjiraa waaqayyo wajjin jedhee of ilaalime waa'ee nama biraa dhiisi waa'ee kooyyuu dhiisamu ana waaqayyo na beeka hunduma keenya waaqayyo beeka waa'ee koo waan gaarii isaa namaas dhaga'uu dandeessu dhugaboomsa gaarii isaa namaas dhaga'uu dandeessu amma samiti waaqayyo hunduma keenya nu beeka madaalli waaqayyo hundumaaf iyyuu olqixxeedha anjiraa waaqayyo wajjin waaqayyo duukaa anjiraa jedhe. namoonni sagalee waaqayyo karaa kanaa barachaa jirtan peejii kanaan torbee gallee ol agarru
fedha keessan yoo ta'e ergaa kana share godha, video kana hiriyoota keessaniif share godha, like comment godha, naafis naa kadhadha, na koofis kadhadha, tajaajila koofis kadhadha. YouTube keenya moo achirrasin keenya subscribe godha, ergaa garagaraa YouTube irra isinii kaana deema waan ta'eef amma waaqayyo na gargaare, amma waaqayyo na dandeessise gatii baaseen isin tajaajilaa jira. Gatii baaseen isin tajaajilaa jira. Waaqayyotu waamicha kanatti na waame, waaqayyotu hojii kana natti kenne waan ta'eef isin tajaajiluun dirqama kooti. Waa isinirraa barbaadee miti, bu'aa isinirraa barbaadee miti, waan addaa isinirraa argachuuf jedhee miti, beekamtiifis miti. Waaqayyo karaa kana nama tokko lama fayyisaa jedheen dubbii waaqayyo isinitti dubbachaa jira. Tajaajilamaa roobii yeroo hundumaa sa'aatii 2:10 kaafne walii hojii waaqayyoon hin waaqeffannaa. Dhoksaa milkaa'uu daandii milkaa'uu isa jedhu walii wajjin barachaa jirra. Inni tokkoffaa waaqayyo nama wajjin ta'uudha. Inni lammaffaan namnis waaqayyo wajjin ta'uudha. Namni waaqayyo wajjin hin ta'u taanaan waaqayyo nama dhiisa. Waaqayyo nama dhiisnaan immoo namni hin milkaa'u. Mee yeroo muraasan isiniif kadhadhaa. Isinis lafa jirtanitti waaqayyoon kadhadhaa. Fiikoos nan kadhadhaa. Sagalee kana yeroo dubbadhu dhugaadhaa. Maantu jakoo guutaa garaa kootu gaddaa jira. Waaqayyo wajjin jiraan. Mee adda baafannaa dhaabadha. Mee adda baafadha. Adeemni koo waaqayyo wajjin jira, karaan koo waaqayyo, jireenyi koo waaqayyo wajjin jira. Milkaa'uun dadhabee, fiixaan ba'uun dadhabee, galma ga'uun dadhabee, walnaa qixxaachuu didee, naqanaa galuu didee jennee duwwaa ba'uu miti. Jiraanii waaqayyo wajjin. Milkaa'uma caalu waaqayyo nama wajjin ta'uudhaan, namni waaqayyo wajjin ta'uudhaan. Kana kadhanna. Yaa waaqayyo guddaa, yaa waaqayyo jaba. Haleluuyaa. Yaa waaqayyo hangoo qabeessa. Karaa tokkos karaa lamas hin dubbatta. Yaa gooftaa karaa peejii kanaa, karaa FB kanaa, karaa YouTube kanaa sagalee kee anattis obboloota koottis obboleettii koottis haasa'uu jaallatte. Namni kan inni milkaa'u yommuun isaa wajjin jiruudha. Yommuun isaa wajjin ta'uudha. Yaa waaqayyo yeroo kana immoo dhaabannee akka of ilaalluuf natti dubbatte. Boleessa obboleettii kanatti dubbatte. Sin kadhadhaa hafuurri of argu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin waaqarraa nama kanarratti dhangala'u. Hafuurri of ilaalu. Hafuurri karaa isaa qoru. Hafuurri daandii isaa qoru. Hafuurri jireenya isaa qoru. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin nama kanaaf waaqarraa kan dhangala'e haa ta'u. Jireenya keenya keessa taa'ee, sammuuf laphee garaa keenya keessa taa'ee milkaa'ummaa kan nu dhawwate. Haleluuyaa. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin sagalee dhufe kanarraan kan keenurraa addaan ba'u. Siin kadhaa kadhume. Nama kanarraa addaan ba'u. Nama kanarraa addaan ba'u. Keessuma keenya taa'ee milkaa'ummaa fi xaamba'insa galma ga'iinsa kan nu dhawwate. Sirraa addaan kan nu baase. Cubbuu dhokataan, cubbuu mul'ataan, cubbuu namni of gadhiisuudhaan hojjetu, cubbuu namni gara jabinaan, ija jabinaan hojjetu, cubbuu yaa waaqayyo keessa gallee keessaa ba'uu dadhabnetii maqaa gooftaa Yesuusiin yeroo kana nu hiiki. Hiiki obboleettii kana. Hiiki obboleessa kana. Miidhama guddaatti tuun galiin. Gatii baasuu guddaatti tuun galiin. Yaa waaqayyo salphina guddaatti tuun galiin. Waan dhoksaa nuyi goonu. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin nurraa addaan ba'u. Ija namaa miliqne. Fuula namaa duraa baqanne. Lafa amantoonni tajaajiltoonni hin jirre dhanne. Waan ulfina keef hin taane isa goonutti. Yaa waaqayyo ati qoricha waan hundumaati. Qorichi cubbuu dhiiga ilma kee Yesuus Kiristoosidha. Yeroo kana dhiigi kee lafa jirrutti nu haa qulleessu. Yaa gooftaa yoo si wajjin taane ati yoo nu wajjin taate milkoofna. Bara kana keessa akka nu wajjin taatu nus si wajjin akka taanuuf ayyaana kee nuu baay'isi. Yaa waaqayyo warra wajjin jirtu kana, warra si faana jiran kana, warra adeemmii isaanii si wajjin godhachuuf barbaadan kanaaf immoo sin kadhadha. Maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin milkaa'an. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin milkaa'an. Hojjetanii milkaa'an. Baratanii milkaa'an. Daldalanii milkaa'an. Yaa waaqayyo hojii kamiyyuu hojjetan milkaa'an. Bara kana keessa yaa waaqayyo isaan milkeessi. Milkaa'ummaa kan nu dhawwatu, fiixaan ba'umsa kan nu dhawwatu, galma ga'iinsa kan nu dhawwatu, keessaa alaa nu keessaa kan ka'u alaa kan dhufu maqaa Yesuusiin diigeeraa yeroo kanaa kaasee kan diigame haa ta'u. Milkeessi nama kana. Nu kadhatamaa jira waaqayyo. Haleluuyaa. Nu kadhatamaa jira waaqayyo.
Oh, hallelujah. Afurri kee wajjin haa ta'u. Humni kee wajjin haa ta'u. Argamuun kee wajjin haa ta'u. Ameen, ameen, ameen. Garaan isaa gammadu. Lapheen isaa gammadu. Keessi isaa gammadu. Yaa Waaqayyo fuula kee nama kanatti deebisi. Hallelujah. Iddootti deebisi nama kana. Jireenya hafuuraa isaa jireenya hafuuraa ishee deebi'aa ijaaramu. Karaa keetta deebitu karaa keetta deebi'u. Yaa Waaqayyo si wajjin olii galu. Si wajjin olii haa galu. Namni nama wajjin olitti bu'e nama gidduu gala. Namni Waaqayyo wajjin olitti bu'e eenyutu gidduu gala ijoollee koo Eliin. Yaa Waaqayyo buleettiin kun si wajjin olii galtee haa jiraattu. Buleessi kun si wajjin olii gal abee. Akka Waaqayyo wajjin olii galanii jiraatu biyya lafaa kana irratti wanti nama gammachiisu hin jiru jaran. Hallelujah. Hallelujah. Akka Waaqayyo wajjin walii galanii jiraachuu argatanis dhabanis namatti toles namatti bades irrates guutes wanti lafarraa kun irra afa ta'es gadi bu'aa ta'es kan akka Waaqayyo wajjin walii galanii jiraachuu nama gammachiisu hin jiru. Sammuun namaa boqotaadha, hafuurri namaa boqotaadha, garaan namaa boqotaadha, keessi namaa boqotaadha. Siin hawwe, siin kadhadhe barri kun baratitti Waaqayyo wajjin walii galtee jiraattu siif haa ta'u. Hallelujah. Baratitti Waaqayyoof mo'amte, baratitti Waaqayyoof ollaatte, baratitti adeemmii kee Waaqayyo wajjin godhattee jiraattu siif haa ta'u. Hafuura qulqullu. Hafuura qulqullu karaa YouTube kanaa, karaa page kanaa, karaa FB kanaa, viidiyoon kun karaa hiriyoota isaanii namoota bira ga'eefan si kadhadha. Hallelujah. Adeemmi isaa si wajjin haa ta'u, karaan isaa si wajjin haa ta'u, karaan ishee si wajjin haa ta'u, adeemmi ishee si wajjin haa ta'u, namni wajjin taate. Waaqayyo si wajjin hin ta'u taanaan ati Waaqayyo wajjin hin taatu taanaan jarana hin milkooftu hin salphatta. Hin salphatta na dhagaya daraa jaalalanan sittima. Hin salphatta guddaanana. Guddaananan salphatta. Hin nyaatamtaa dhiisi. Silaataa Waaqayyo dhiisi. Hin saaxilamtaa dhiisi akka Saamsoon. Qullaa taata. Waltajjiitu si arga. Ija si kiyaa fuudhu. Daakuu si daaksisu. Sitti taphatu. Sitti gayisu. Hillaatamta dhiisi. 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 Jireenya Waaqayyo wajjin wayya. Jireenya Gooftaa wajjin wayya. Waaqayyo jallinatti, Waaqayyo hammeenyatti, Waaqayyo cubbutti olii galee hin beeku. Amala isaa miti kun. Namni waan facaasee hammata. Facaasuuf aamuu gidduumoo yerootu jira. Waaqayyo cal jechuun waan itti olii galee sitti hin fakkaatin. Waan itti olii galee nutti hin fakkaatin jirana jallina ammeenya nu goonutti, cubbuu nu waan dhoksaa nu goonutti, waan itti olii galee nutti hin fakkaatin yeroo nu laachaa jira. Yeroo nu laachaa jira. Ituun salphatiin, ituun salphatiin akka Saamsoon ituun salphatiin tu waltajjii irratti hin ba'in. Tu jinu kee an fuudhamin, tu daakuun daakin, itu xinnaaf guddaan nun tufin. Dhoksaatti akkuma karaarraa kaan, dhoksaatti akkuma dogoggorre. Beekumaan isa ta'u. Yaana keenya, dibata keenya, beekumsa keenya, tajaajila keenya jala dhokannee, mana Waaqayyo keessa bubbuluu keenya jala dhokannee, karaarraa kan kaannee soo jiraanne, Waaqayyo hafuura qulqulluun akkasitti na hubachiisaa jira. Hadeebinu. Waaqayyoon sii wayya. Waaqayyoon naa wayya. Waaqayyoon nu wayya. Waaqayyoon sii wayya. Waaqayyoon naa wayya. Waaqayyoon nu wayya. Museen akkas jedhe kan akka Waaqayyoo hin jiru jedhe. እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም። dhoksaa milika'uu torbee sittanfufaa sagalee Waaqayyo galaa hirmaadhaa. Namoonni baay'een maqaa keessan dheefitu kan hin dandeenye galaa jirtu, eebbifamii jechaa jirtu. Waaqayyo sinaa eebbisu. Ammas adaraa kan inni isiniin jedhu anis jabaa miti foon dadhabaa uffadheen jira. Anaafis mana koof kadhadhaa. Seetan akkana jaanan baaneefis naaf kadhadhaa. Anis isiniin kadhadhaa. Torbee wal arginaa. Waaqayyo sinaa eebbisu sinaa eegu. Waaqayyo fuula isaa isiniif ibsu isinitti araaramu.
waaqayyoo fuula isaa gara keessanitti deebisu lafa jirtanitti nagaa isiniif laatu maqaa abbaatti kan ilmaatti kan hafuura qulqulluu sadan waaqayyo tokkoon ameen. isinan jaalladhaa torban nagaa isiniif ta'u.